waan itti dhagahamu dubbachuu barbaadanii gara galgala irratti ammoo qophii bashannanirratti jira. Kunis akka himu kun inshaallah dubbatti deemnaan namni illee dhufaa jira ofillee tuffatinaa nama kenna nutu qarqara. Wanni isin beekuu qabdan ummanni daangarraa buqqa'e suni wallahi karabbiif namni illee beeku daangaa Itoophiyaa warra himamaa ture ati garoonfataan Oromoo ni beektanii jaarraa yoo dubbannu jaarraa tokko ol jechaa jenna. Jaarraa tokko olii san qarqaarsa rabbiitiin qofa warra daangaa Oromiyaa irraan eegi malee daangaa Oromiyaa Itoophiyaan wanni isin beekuu qabdan ummata kana namni qarqaare hin jiru. Uf qarqaaranii nama laala tarii arguu dandeessan miidiyaa irratti nama gaala 60 qabu gaala tokko gatii isaanii beektan keessaa dhabee waan nyaatutti wallahi booyaa jira. Mana raggubanii ilma xiqqaa eda deessi takaleessa deesse walii dhallaan mana keessaa baasanii gaaddisa aduu jala taa'aa jirtan kunoo karaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaati yookaan ammoo koreen qarqaarsaa asirraa itti erganii uummata sangee geessu nuti kennatee ijaan argaa jira. Kanaafiyyuu inshaallah uummata keenya akkasi beelaisan waan baatii takkatti nu kafalamu ka dalaguu fi ka nun dalagnelleen haati qaattuu baatu nu kafalama waan nu kafalamu kana keessa harka sadi keessa harka takka qarqaaru hin dadhabne jedhee hin yaadu waan guyyaa takkaati beekaa yoo akkana jennu immoo ofirraa eegallaa akkasittis nu faana turaa isiniin jedhaa ulfaadhaa. Akkuma beekamu wanti asitti wal kenneef gargaarsa lammii kennaatii fi uummanni akkasitti beelahee akkasitti dhumaa jiru nama arguu jira jechaadha. Osoo namni akkanatti beelahuun nyaannee quufnee ciisuun kun baay'ee nama dhaga'amu. Osoo ilmi namaa addunyaarra jiru akkasitti namni beelaheetiin lafeen badee bahuun suni nama googa dubbii dhugaati. Kanaafiyyuu hamma dandeenyeen lammii keenya kana bira haa dhaabannu ummata kana haa gargaarru. Ummanni kun haqa guddaa nurraa qaba. Daangaa nu kabachiisanii jiranii namni quba jaran qabu zamana dheeraa yeroo dheeraa namni daangaa Oromiyaa kabachiiseetiin achitti ummata kana nurraa qabee jiru ummata amma miidhamaa jiru kana. Kanaafiyyuu ummata kana gargaaruu qabna dirqama nurra jiru nu hundi keenya bahuu qabna jechaadha. Galatoomaa isin jenna obbatiina yoo yaada qabatte sirriitti. yaada dubbatameera hunda caalaa waamicha namni jedhu kabajitanii bakka kanatti argamu keessanii fi maqaa uummata Oromootiin galatoomfannaa. Hammuma danda'ame beektu uummanni daangaa lama irra jiru uummanni Oromoo miidhama guddaa irra jira. Miidhamni isaanii kun uummanni Oromoo akkuma lammummaa keenya qofa osoo hin taane uummata Oromootiif osoo waardee ajennee nama saalfachiisu uummanni kun Oromoon kabajaa akka argattee har'a sadarkaa kan lubbuu fi kennanii qabeenya ofii kennanii Oromummaa fi lubbuu fi murteessanii daangaa kana kabachiisuuf dhiigni isaanii lola'aa ture. Irra darbitee humnaa olli karoora mootummaa Itoophiyaa akkuma isin beektan warroota daangaa irra jiru kana lafa Oromoo cicciranii Sumaalee jala galchuuf yaadne isaa ture. Uummanni Oromoo daangaa irra jiru sun ammoo tole jedhee fudhatee lubbuu isaanii illee yeroodhaaf inuma jiraata akka nama tokkootitti aadaa fi eenyummaa isaanii illee jijjiirame inuma jiraata ture. Karoora kana ammoo hin fudhannu jedhanii afur dhaabbatanii nuti uummata Oromoo irraa addan baanu daangaa keenyallee dhiifannu jechuudhaan lubbuu fi qaqqaalii san kanfalanii har'a sadarkaa Oromoo irra jirtu kana irra nu geessaniiran injifannoo gurguddoodha akkuma isin argartanii. Oromoo seenaan isaanii waggaa dheeraaf dhokatee ture yoo xiqqaate ammallee jaarraa hedduu fi akka Oromoon hin daganne nu taasisaniiran. Kanarraa ka'uudhaan qabeenya ofii yeroo tokko tokko wanta nama saalfachiisu jira. Oromiyaan beelofte jechuun baay'ee nama saalfachiifti. Qabeenya ofii kan qabanii waan qaban hunda achitti sababa mootummaan abbaa irree irraa baaseen qabeenya ofii achi gatanii lubbuu fi illee ilmaan meeqa irra dhabanii
har'a ammoo akkuma isin argitan dubartiin ilaalle akka busaa buura galaaran irra darbeen waan garagar nyaatan kokketti gad nyaatan dhabanii miidhama guddaarra jiran irra darbee yaadan argatanii kanaaf nuyi haguma dandeenyeen akka nama Oromoo tokkotti hamma dandeenye maal ta'uu qabna jennee wal dubbifnee sochii gooneerra sochii kanaaf ammoo hamma danda'ameen akka arjoomtan waan dandeessu akka bira dhaabbata uummata kana maqaa Oromootti isin gaafannaafi galatooma. Carraanni kenna inshallah waan maqaa gara sagantaa addaatti deemnaa tokkoffaa eebbaa eegallaa as keessaa nama sadii muslima keessas kiristaana keessas akkasuma waaqeffataa keessaa nama sadii barbaanna ifaa bilisatti osoma of kennitanillee baay'ee nutti tola. waaqeffataan warqaa wayina fakkaata ammaa waaduti nem muslima keessas namni tokkos akkasuma kiristaana keessallee namni tokko as nu ba'a. Abu Hamza si kan nu ba'ame. Abu Hamza uftanii dhufanii sheekamaan isinis akka garan dhuftanii du'aayii nu gootanii sagantaa keenya du'aayii nu eegaltan እንግዲህ ፕሮግራማችን ልጀምራችሁ ማለት ነው ማለት ነው ያገ ሽማግሌዎች ናቸው እና ስለዚህ ወደዚህ መጣችሁ አቦ ሰለሞን ወይም ጋሽ ሰለሞን ወደዚህ መጣችሁ ጸሎት እንድታደርጉልን በጸሎት እንጋብዛለን። akkasuma galatooma rabbiin nagaan bulchee bakka kana nu geesse galanni isaa haa ga'u jenna. Akkasuma injifannoo uummata Oromootiif uummata akkanatti rakkatee daangaa keenya irratti daangaa biyya ambaa hin seenne mirga keenya sarbamee mirga keenya cabsanii uummata keenya miidhuun guyyaa addaa gaaniitiin jedhan rabbiin gammachuun biyya keenya warra mirga ofii dubbatee mirga ofiitiif du'eetiin jedhe kana rabbi nu haa bilisoom. Amiin. Mirgi keenya haa ta'u. Amiin. Irreen keenya haa taatu. Amiin. Rabbi irra nu haa oolchu. Uummata sawweenaa uummanni namni uummata naannoo sana warri beektarillee beektii jedhamana. Kanaafuu baay'ee namatti dhaga'ama wanti kun egaa hundi keessaan waan qabdanirraa akka bira dhaabattan abdiin qabaa. Lammaffaa irratti wannan jechuu barbaadu waa'ee gargaarsa har'a goonuu kanarratti qophiin illee baay'atee ture akka sababa kanatti uummanni illee kontinuyeera. Kanaaf hagi dhuftan keessan haamileetuun cabin adaraa keessan lammii keessan bira dhaabadhaa. Anu warroo gocha mukkeetiin dhufe dhimmarri keenya nurratti hin jiru daangaa keenya nurratti hin cabe. Garuu daangaa Oromootu cabe uummata Oromootu cabe. Namichi lafeen isaa ba'e ati kobeellatu iyyuu hin dhufe ulfaadhaan jedha akkuma kana. Akka Amaariffaa fi እግዚአብሔር ከችግር ያውጣን። የተራቡትን ወገኖቻችንን እንግዲህ እኛ ለመድረስ ነው። እግዚአብሔር የበለጠውን ይጨመርበት። እኛም የበኩላችንን እግዚአብሔር ለመርዳት ያብቃን። ያው ወገኖቻችንን መርዳት የሚገባን የመጀመሪያው እኛንንና ለወገን ደራሽ ወገን ነውና እኛም ለዚህ ካበቃን እንግዲህ እግዚአብሔር የበለጠውን ይጨመርበትና ከችግር እንዲወጡ ያድርግልን። የበለጠ እግዚአብሔር በሀገራችን ላይ የተንሰራፋውን ነገር መጥፎ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ከችግር ያወጣል። እንግዲህ ከኔ በጎደለ እግዚአብሔር ይባርክ። Egagaltooma ulfaadha wayyama warroonni yaamicha keenya kabajanii gargaarsa lammiidhaaf jedhu gargaaruuf iddoo kanatti argamtan hundi keessan dhugaa dubbachuuf yoo kan iyyaa turtanii dhuftan taatan ilma namarraa osoo hin taane rabbiirraa galata argachuuf deemtanii rabbiinis kasii gadii malee kasii olii ilaalin jedhaa kanaafiyyuu karakkachaa jiru ammoo lammii keenya haadha Oromootu har'aanta rakkachaa jira haadha gootaa haadha dhiiraa jechuudha. Hundi keessan akkuma gama sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtan gama gartee bareed daawwee sarar daawwee qachan sawweena raayituu beeltoo atteellee fa'aa jechuudha rakkinni ciccimaa fi rakkinni jijjiirootu jira gammoojjii gara madda